Oduuwwan maddeen alaarraa argannetti jirraa doo'insa kuusaa boba'aa lixa Keeniyaa dilbata adoolessa 18 mudateen yoo xinnaatti namooti 13 lubbuu dhabanii jiran. Namooti 11 biroo miidhamuun hospitaala seenuu digital standard gabaasee jira. Balaan kun kan mudate konkolaachisaan konkolaataa boba'aa fe'ee ture tokko akka konkolaataa fuulduraan dhufaa tureen walitti hin buuneef jalaa miliquuf wayita yaalaa turetti mucucaatee kufeetii jedhama. Guyyoo waariyoo gabaasa kana qindeessee jira. Mombasa hapa jijini Nairobi. Taarifa zinasema kuwa moto huo ulizuka Kenya dho'insaan kari benzila yookaan boba'aa khalix biyyatti dilbat khaleessa mudat jedhanii yoo diqqaat namoota 13 lubbuu dhabu akka nool BBC'n gabaase. Gaarii yookaan konkolaataa boba'aa fe'ee guluuf tokko modokkor dhibiin fuulkee wal dhoof. Gulufsiisaan rochoo kana konkolaataa fuuldura dhufaa turre miliqsuuf jennaan areedaan lafa waraane mucucaachuun furaan furundoodhaati. Akkum gaariin kun gargaleen duub namoonni lola yaas jechuun benzil jigwaraabbachuuf jarkeen gurratanii toriyaan adoo man argin taankariin dhoo'ee bidditti qabachuun namraachisee jedhu namoota dhuman kan maleellee nadheenii fi ijoollee dabalatee namoota 11 dhibiin akka jaba miidhamuun hospitaal seenuu isaanii miidiyaan Keeniyaa hawdu furguggeetti jechuun breaking news gabaasuun beekamze standard digital balbaloomsa. Maafisa wa zimamoto wamefika katika eneo hilo na wanaendelea na juhudi za kuuzima. Fulaan rakkoon tunittuumamti magaal guddoo Keeniyaa Nairobi irra fageenya kiiloomeetira 315 irra waan argamtuuf barartooti bala ibidda dheed kan dhaqqabanii ibidda dhaamsuuf saatiin lama walitti fudhatee jedha. Mootorii ibidditti dhaamfam Nairobi malee bakka bira waan hin jirreef jabduu rakkachuu himogganaan poolisii naannicha Mooreessu Chanchaa gareen farri ibidda gargaarsa kaawuntii Ollaalee irra reebuu dhufu dubbata. Nikakutana na wenye walikuwa wanachomeka wakikimbia. Konkolaataan baat hadheeny daangaa Uganda irra gar Kisuumuu tadeema tureet konkolaataa boba'aa fe'ee kallattii birarra dhufu wal dhabanaasee nu balleessa jedha jajaan poolisii kun. Keeniyaa waggaan namooti 300 caalan sababa rakkoo bala tiraafikaatiin lubbuu dhabuu isaanii yaadachiis. Biyyi Afrikaa hamuca joomo Keenyaa taa'uun bulti Keeniyaa hariitii konkolaachiftoota farra daandii guddichi tokkochi biyyattiin qabdirratti balaan konkolaataa kun jabaachaa dhufu gabaaftuun BBC Mercy Juma dubbatti. Sababuun bala kanaatiin duub Keeniyaan namooti kurnafaan qaban lubbuu yoo dhaban kurnaan akkasii miidhamuun hospitaal jiraachuu isaanii miidiyaaleen gabaasan. Odeessa keenya xumuraatiin Kooriyaa Kaabaa isin geessina. Kooriyaan Kaabaa dargaggooti loqoda Kooriyaa Kibbaa kan fayyadamne akkasumas faashinii rifeensaa fi muuziqaa Kooriyaa Kibbaa fakkaatu hin hordofina jechuun akeekkachiifte. Bulchaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un namoota seeraa kana cabsan haga ajjeesutti adabna jedhanii ammallee guyyoo waariyootu isinitti. North Korean leader Kim Jong-un's extensive report. Kooriyaan Kaabaa dargaggooti loqoda Kooriyaa Kibbaa kan fayyadamne akkasumallee faashinii rifeensaatiif muuziqaa Kooriyaa Kibbaa yookaan si wal guutuma guutuutti akka dhiisan akeekkachiifti. Mucaan Kooriyaa Kibbaa Kim Jong-un ammallee seera haaraa tolfaati. Kooriyaan Kibbaa nyaap xeewwan taateef istaayilii jettan akka warraan mata cirannaan dabri muuziqaa warra hordofnaan qiyaama santi buusi jechuun dargaggoota biyyattiif erga dabarsee jedhaan. Young North Koreans should stick to their country's superior standard language, which is based on the dialect used in the capital. Umur waraan addunyaa lammeessoo Hadir Hirooshimaatiif Nagasaakii barbadeessoon warri hiddi dhaloota Jaapaanii lelcurreesset taanse Kooriyaa koloonii Jaapan jala bilis tolcheet. Waraanni addunyaa kun xumurame waggoota 5 bood Kooriyaan bakka lama wal qoodoon kibbaaf bajete dheedak sulul Kooriyaa galaan keelloof galaan Jaapan dabalate dheedak Chaayinaatiif Kooriyaa kaaba facuuf keessa buxe wal baasoon namooti miiliyoon 3 caalan ajjeefaman. The Chinese 13th Army Group secretly crossed the Yalu River and launched their first phase offensive. Waraan lafoo bishaaniif qilleensirra godham kanaan ajaja waraan Ameerikaa Meejor Jeneraal William F. Alodeen Kooriyaa Kibbaa deeggaruun achi bobba dabalate biyyiti Kim Jong-un loltoota Ameerikaa hedduu booje. Kooriyaan Kibbaaf Kaabaa walqixxe 38 jechuun 38 parallel jedhamu bakka lamatti addaan cituun bishaan reeffaan dhiqatanillee walitti waakkaat. Abbaa isaa Joon Giilii taansuun akkan war faranjoota bar 2012 goha qabat mucaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un wamedduu yaadatama. Ameerikaa guxurii qeencaatti hin daaru. Fedhiyaalii misaayilii dhukaa naannoo sulul Kooriyaa Kaabaa dhaabe tuksiin hirriib nam dhoowu. Longer range missile launches that North Korea has suspended during the past few years. Itti toltu guyyoota 40 olii fuul kaameraa dura badii addunyaa qofa dontaane lamiilee biyyatti isaallee bu'aan fi biyyiti isaanii Kooriyaan Kaabaa yookaan Pyongyang addunyaa guutuu wama waltiin qabdu. Namni tokko immoo halubbu quufesii kijjibu waan jirin fakkaatu. Bulcha guddaa Ameerikaa Donald Trump dabalatee namu waan sodaatuuf rokkeetti yookaan misaayilii dhiisira
rasaas shugguxii tokko biyyi isaanii fuul deebisaniin dhukaasan. Pyongyang daa'imni kamuu maqaa bulchaa moggaafachuu hin danda'u. Raadiyoon biyyattii yosiin sittolu sagalee hir'isu malee cufuun dhowwaa jedhan. Bulchaan isaanii addunyaa bira binees lammiilee biyyattii biratti immoo akka fakkeenyaatti ilaalama. Biyyolla isaanii Kooriyaa Kibbaa yookaan Si'ool afaanumaan sossodaachisuun adoo nagaa oolte nagaa bultee waliin hin jedhin waggoota 70 lakkoofsiisan. Mucaan gabaabaan mata joontiraa kun ammallee seera haaraa baafatee jedhan. Seera kanaan duub dargaggeessi kamuu loqood isaanii malee kabiratti maknaan akka bulcha isaanii mata qoodoo adachuu dhiise akka Si'oolitti istaayilii dhibii filannaan dubbiin baddee jedhan. Murteen kun qaam seera haaraa dhiibba biyya lakamurra tadabbii cima fudhachuu gaafata kajedhki warri seera cabsiidhu qofa dontaan irra shanaa jedhe. As a counter to such negative news, Kim was able to highlight big advances in his nuclear arsenal. Baballachuun ilaalcha jechuun ideoloojii fi aadaa war sooressa halluu midhaagaan rifeensa tolfatan diinota qawwee qabatan caala balaaleffatamuu qaba kajedhe. Gabaasi barru biyyattii rooyoon siinmuun akka jedhutti pooppii Kooriyaa Kibbaa sirbuun akka nam nyaachisa addunyaatti. 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자. Mucaa kan dubbiin isaa kun feete tamboollee baay'ee xuuxa nadheen cufumatti isaati guyyaan dhaloota isaan beekamu billichi yookaan suura kaas jennaan isin lafaa waltiin ejjineen mul'ataa jedhu garuu amalisa kun jajjaba waan taateef armuma gargalee murtii tokko malee rasaasaan si ciruu waan danda'uuf yoonni koflaa yoonni callisa afaan qabachuu malee murtee biraan qabduu jedhu warri xi'eennaanis beeku maqaallee dhugaan of yaama the new start the brilliant comrade the genius among others the marshal of North Korea afaan cuf maqasaat akkuma barnoota isaa duun mucaan gabaabaan kun garee weellistoota beekamtu Kooriyaa Kibbaa K-pop jedhamtullee dhiyootan kaanserii ammeenyaan guutamti jechuun abaare. Garee weellistoota kun dargaggoota Kooriyaa kaaba burjujjeessuuf dhaabbati jechuu isaallee gaazexaan Ameerikaa beekamaan The New York Times balbaloomse. Wamtaatee fuduuban maanachi Kooriyaa kaaba yookaan Pyongyangitti nama do muuziqaa Kooriyaa Kibbaa Ameerikaatiif Jaappaan daawwatu argam hidha cima waggaa 15 habu'a miidiyaalee Ameerikaatiif Jaappaan farka qaban ammoo tikkeetti du'a ciruufi jedhan. 오빤 강남스타일.